Ashamaa jirra jirtuu maatii kookii kan taatanii bakka jirtanitti nagaanii fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jirtu anaa dhufuu bakka nagaa dhufta isiniin jedhee jira. Maatii kiyya kan taatanii akkasumallee warri maatii kiyya naaf hin taane maatii naa taa'ii na jajjabeessii laayikii ishee argachuuf hin dagatinaa isiniin jechuun jedha yaa uummata qashtii. Kookiin maal qabattee dhufte har'a yoo jettan waan xiqqoodha baay'ee miti. Kanaaf na waliin ta'a hanga dhuma sagantaa kootti. Tasa warri maatii naaf hin taane immoo maatii naa ta'a na waliin ta'a na jajjabeessaa. Hin dandeecha ishii xiqqoo tanarratti warra jettanii laayikii sheerii gootan immoo guddaa sanaaf galatoomaa. Lapheetti irra isin galateeffadha isiniin jedha. Akkasuma kookiin maal qabattee nu dhuftee yoo jettanii waan xiqqoo gaafiif deebii wayii namni na gaafate. Gaafiif deebiin natti baay'inaan nama dhufe. Kanaaf na waliin taa'ii wajjin ilaallu ta'a isiniin jedha uummata qashtii. Garuu immoo laayikii osoo hin godhin bira hin darbina. Sabiskiraayib irree godhaa. Warra ammoo laayikii sheerii gootanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sagaleen kun nagaa manatti fakkaata garuu hin beeku. Guddaa galatoomaa naaf jiraadha hin danda'ama jabaadhu itti fufi haaluma kana warnaan jettanii. Na waliin taa'ii gaara gaafiif deebiitti si dabarsaa isiniin jedhaanis onlaayinii irraa badee ture maaliif badde yoo jettanii xiqqoo ishiin badee haaluma ulfaataa ta'ee badee isiniin jedha yaa uummata qashtii. Irratti dabalamee na dhaabeeka. Kanaaf na faana ta'a isiniin jedha. Gaafiin deebiin koo maalidha tokkoffaa irratti yoo jettanii. Gaafii kanaa nama baay'eetu dhufee keessan na gaafate. Kookii akkuma argitan tanadha in kofaltii in taphatti malee gara gaafiif deebii kanatti odoo isin hin dabarsini. Namni baay'een jechuudha yoo namni taphatee yoo namni kolfee kan garaan biraatti nama fudhatu hin jiru jechuudha. Tokkoffaa innan kolfa nan taphadha barbaadde wajjin malee no keessan hin jiru jechuudha. Karuma alaati. Malee karaa keessa jiraatanii Toomas keessa galtee deebii jirti. Amma dhuftee gizee sadaffaa balleechuu qotii seentu keessa erga seentu homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf ananaasa irra kan hin balleessite akkatti viidiyoo hojjedhu dalagurra hin qabu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade namni tokko gaafa haasee taphatee kolfu namni baay'een akka gara biraatti nama fudhatu yoo zim jettis akka homaa hin beeknetti si fudhatu. Kanaaf kanarraa ka'ee maal jechuu barbaade kun gaafidha rakkoo hin qabu. Namni tokko yoo gaafii gaafate nama saniif deebii dirqama deebisuufii qabda. Kun deebidha waan ta'eef gaafidha waan ta'eef erga gaafatamtee deebisuun dirqama keeti jechuudha. Baay'ee sagaleen jeqaa jiran asii deema. Deebee kushiinaatti yaseene kanaaf bakka sadiitti addaan kutte maaliif taa'ee haasa'uu natti hin tollee. Viidiyoo waraabnatti waan mijanneef kanaaf maal isiniin jechuu barbaade asirratti gaafa ati kofaltii taphattu namni hunda waan biraatti ilaalu namaaf jettee miti waan hunda kana hojjettu ofii keetii naa ta'a na baasa kan jettee hojjettu jechuudha. Xiqqoo ishiin beeka isiniin jedha. Kanaaf deebiin sun maaliif yoonaan jettanii na gaafattanii hundi akka na eeggattan nan beeka. Tokkoffaan ol bahee waan hin dubbanneef liifis irrattis bahee hin beeku baay'ee hin dubbadhu. Irra caala koomentiidha asuma garee kana keessa kan na gaafatanii anna laalus asuma keessa waan ta'eef deebicha isinii deebisuudhaaf qophaa'ee dhufee jira kan na gaafatanii jechuudha. Kanaaf na wal wajjin taa'ee giziroo lammaffaadha. Sagaleen ammarree dhagahamaa jira. Kanaaf gaafiin kiyya maalidha? Koomee dura tokkoffaa maal jechuu barbaade asirratti. Akka sabboontu ta'e ammas nan deema. Sagaleen jira waan seenaa jiruu fi
gaafin kee tokkoffaa maalidha seetanii tokkoffaa kookii nama ibsatii naan jette galatoomii maqaa kiyyarree waamin naan jette gaafii adda addaa waan na gaafatteefi yeroo sadaffaa nama sadii waan kana kan na gaafatetti deddeebi'ee akkasumaanii dhalattuu Shawaa Lixaati. Achumatti dhaladhee achumatti guddadhee jechuudha. Kutaa tokko kaasee hanga kutaa sadiitti achitti baradhee bakka dhaloota kootti. Achi garuu Ambottis kutaa lama waan akkasii baradhe jechuun achi deemin achitti baradhee jechuu kooti. Kutaa tokko miti. Kanaafi akkasii achumatti baradhee jechuudha. Baay'ees barachuu osoo hin taane baay'ee miti xiqquma baradhee dhufee gaafa galeetti deebi'eetuma qophaa'ee dhufe. Sinin jedha yaa qashti sii deebi'aa jira natti fakkaata deebiin kee. Ittaansee immoo jechuun kana dubbachuuf anattis hin barbaachisu yaa ta'u malee nama baay'eetu gaafii kana na gaafachaa jira waan ta'eef kookiyatti abbaa manaa hin qabdaayii moo maaliifi jechuun hin beekna. Barreeffama waan baay'ee barreessuufi yeroo baay'ee si argaa yaan jettee na gaafatte. Abbaa manaa kiyyarree ammaa fi qomeetti yaadatte qo'ishii abbaa manaa ganaadha. Garuu barbaadaa jira jechuudha. Deebisanii gaafiin kiyyarra caala kan na gaafatamaa jiru maadha seetanii baay'ee dhaabbadhee jira waan ta'eef natti maadha seetanii irra caala kan na gaafatame deebiin kuni maaliif suura obsaa irra godhattaa? Maal seetaa obsaanii jedhamee na gaafatame irra caala jechuudha. Nama sadii kanatti aansee kan na gaafate kan akka viidiyoo hojjechuun ergee bakka tokkotti isin hojjedha akkasaaseetuma yoo na itti taasee itti dubbadhee namni akka qoosatti jechuun namni qoosaadhuma waan qoosuuf akkasitti na fudhatu. Kanaaf isaa gaafadhaa obsaa isin adeemsumaa gochuu hin danda'u. Kanaaf akkasii obsa nanaafi jechuun kalaas obsa nanaafi hiriyaa kooti wayin immoo bakka wajjin taphannaa wajjin kofalaa kalaas malee obsa nanaaf abbaa manaa kooti miti jechuu kooti. Obsa isinii deebisa kana ani isinii deebisuuf hin barbaanne maaliif jechuun hiriyaan tokko erga sitti siqee erga wajjinaa sobtee kalaas hiriyaa keeti maaliif erga wajjin taphatte jechuudha. Kanatti aansee immoo kana qofa malee gaafiin keessan asii maratti haadhumatu inni kun baay'ee na aarsee nama baay'ee keessan dhufee na gaafate. Tokkoffaa yeroo nani suura isaa bossotu maaliif bossotta ijoollee namni tokko erga bakka tokkotti siqee erga wajjin taphatee haasee obsa nanaaf obboleecha kooti waa dubbachuu fi obboleecha koo caala na maraara jechuudha. Rabbi isa kana illee hin himtu akka beektan amalli isaa bakka hundi isaatu jechuudha. Obsa nama akkasiiti siin jedha asirratti gaafa nani asiitti dubbadhee dhaqanii maaliif warqinis waan walitti wajjinaa somnuuf ishii dharree gaafa gaafatantu jira. Gaafa nani suura isaa bossote gaafa irratti agarsiisan jiru kuni maalidha seetanii jechuun kanaaf obboleessa kooti malee obsa waan akkasitti fudhatinaa isiniin jechuun barbaade. Kanaaf deebiin keessii deebi'ee namni tokko kiyya jettee erga amantee naaf ta'a boruuf jettee amantee namaaf miti kan hojjedhu jechuudha. Namaaf miti kan hojjedhu immoo sodaa namaatiif miti xixiqqoo si aarsaa maaliif gaafiidha garuu gaafii haa ta'u malee gaafa nani suura isaa godhadhe gaafa suura isaa muranii dhaqanii irra godhatanii maatii kiyyarree kan baree na gaafate jechuudha. Waan kana ani murras nan kaawwadhaa waan hundarrayyuu nan kaawwadha jechuudha. Kuni ofii keetiif taayyattee hojjetta malee wayin obsaa fi wayin ofii koofi miti. Gaafiin kun asumarratti xiqqoo jechuudha. Kanaaf deebiin teessii deebiteerti natti fakkaata. Nama wajjin nan taphadhaa nan qoosa. Obsaan irree akkasuma nama obsaa ga'u hin jiru. Anaaf jechuudha duwwaa dubbachuufi abbaa haadha manaatis waan ta'e immoo waan irraa hir'atu sin qabu waan itti naa guutu sin qabu tokkuma waan ta'eef jechuudha. Mana irratti dabalamee addaan jalaa jette
Kanaaf akkas jechuu barbaada. Kanumaa deebiin koo isiniin jedha. Waan hundaafuu kana. Ani jechuun baay'ee saasa'u tana hin jaaladhu. Kanaaf akkasiidha. Deebisni deebitee natti fakkaata yaa bareedduuti yaa. Akkasiidha. Gaafittaan nutti deemname. Maalodhaa gaafii akkana nama gaafachuun maalodhaa? Akkee erga biyya hambaa dhuftee waggaa meeqa jettee? Xiqqoodha baay'ee miti waggaa na harkaa hubaddan. Gara reef waggaa ja'a guutaa isoo bukku. Ganaa reef waggaa ja'a guutaa ganaadha jechuu kooti. Kanaafi waggaa ja'a gaafa biyyaa baatu immoo ishii ni hojjettisan amma galmaan geessutti gara biyya keetitti galuuni waanuma barbaachisu kaayyoo ta'e biyyaa baateef jechuudha. Kanaadha. Gaafii lammaffaa. Gaafii kana deebisuudhaaf hin ulfaata. Maalidha ijoollee namni waanuma barreesse nama gaafattan kun maal jechuudha? Na sodaadhe. Ati rakkoo amma ati maaliif yeroo baay'ee dubbadhu moo akkam garuu cimoonti kun waan hundaaf yeroo tokko ani fi warqiin piraankii yeroo walirratti goonisan gaafiin kun kan na gaafatame amma ona kan jiru jechuudha. Isa bira kunnee jira piraankitti warri jechuun anuma yeroo sana daawwatu amma sana daawwatu waan ta'eef inni piraankii dhumatti ce'ee jira piraankitti darbee jira gaafitti akka gaafitti sarara sadii na barreessite akka gaafitti kanaaf inni gaafiidha piraankiidha waan ta'eef piraankii wajjin warqii wajjin jechuudha. Warqiin anaa fi maal jedhee isinitti himaa jechuun anaaf obboleettii kooti obsaan irra afaanaaf obboleecha kooti suurarree fidanii yeroo san irratti ergaa turanii obsa jechuun anaaf obboleecha kooti jechuudha. Akkasiidha yaa uummata qashtii kana isiniin jedha. Baay'ee gaafa inni ta'an immoo inni kunis wal fakkaataadha jechuudha. Gaafii wal fakkaataadha. Asirratti immoo maal jette? Isa kana gaafii nama sadiiti jechuudha. Erga kun anatu deebiseef achitti deebisnaafni fi keessan deebistee ergaa akka obboleecha keetti ilaaltee maaliif postota feesbaan jette? Kun feesbuukii fi kaan hin qabu ergaa nama sana akka obboleechaatti ilaaltee bakka jechuun online irra yoo dhabame nama baay'ee keessi koo hin dandeenye jechuudha. Jechuun obboleessa koo na caalessumaa jechuudha inni. Kanaaf afaan nama waan ta'e fuudhuudhaaf yaa Oromoo yaa kan silkiin kee dhaabbatee kukkutaa jira. Yookaan irratti bilbilli koo dhaabbataa kunoo bilbilamaa jedhan nama ta'een beeku godheen dhaabee afaan kee. Kanaaf akkasiidha. Kan itti aanu obsaa isiniif haa deebisu. Kalas. Isa kanas gaafii isatti aanu immoo yeroo tokko oskichiin piraankii na godhee isarrattis gaafiin kun na gaafatamee jira. Daa'ima 3 qaba jedhee dubbadheen jira. Erga daa'ima 3 qabaattee maal waan akkana haasoftan naan jette. Maalodhaa? Kun gaafis hin jedhamu garuu deebiidhuma si'aa deebi'uudhaan malee jechuudha. Biyyaa wajjin masqalaa jedha Oromoon jedhanii. Daa'ima 3 qaba jette miti jedhanii hin jira. Inshaallah yoo rabbiin jedhe kunaaf kennuusa waan hin oolle daa'ima 3 barbaadaa jira ammaaf jechuudha. Kanaaf akkasiidha. Gaafiin dhumaa ammoo ani keessumaan tuqe malee gaafii kana baay'ee ulfaataan isaan na gaafatanii. Jira.
addaan yaalaa jettee ammas keessummaa natti dhufe. Keessummaa jennaan kan madaamii keenya. Kanaaf akkas fakkaata. Gaafina gaafa dubbachaa jirurraa afaan hin hojjete. Kanaaf akkasiidha sin jechuu jaaladha. Gaafii dhumame walitti deebinee addaan deemna. Kanaaf bakka waan biraan hin gaafatin leencatti yaaruhi. Maqaa ishee ol baasuu ta'uun sinii baasa. Ishiin garuu maqaa qollaaf hin baasin leencatu naan jettee kun gaafiidha waan ta'eef naan jettee siniin jedha. Ati maatii keetii fi nama meeqaffaadha? Ishii tanarree garaana nyaatti yeroo natti kaastu. Ani maatii kootii fi dubartii takkaadha. Wal ishiin beetti garuu jechuudha. Dubartii takkaadha. Nama sadi qofaa jechuudha. Ani wajjin nama sadii. Ani akkuma carraa ta'e biyya kana dhufe jechuudha. Barumsa kiyyarree nama baratee hin xumurre xiqqoo barumsa koddaan kutee dhufe. Kanaaf suura kee yeroo baay'ee kan warqiitirra godhatte jettee natti dubbatte ana dhugaa dubbachuu fi warqiin anaaf obboleettii kooti jechuudha. Obboleettii kooti shilaalessi obboleettii kooti jechuudha anaaf. Kanaaf akkasiidha. Ani maatii kootiif nama takkaadha. Maazarii ta'e galee gaafadha maaliif akka ishiin takka na teechiste siniin jedha. Kanaaf uummata qashtii akkasii baay'ee ammas natti dhufti na waamaa jirti. Uummata dhugaa dubbatu gisee sadaffaadhaan kutuu kooti kanaaf kana fakkaata gaafiif deebiin keenyaarraayi. Anis reef nama viidiyoo baay'eedhaan sodaadha xiqqoo qassi deebisee sinii waraaba gaafii kanatti kufee jechuudha. Madaamiin koona bira jirti sagalee seenaa jira. Akkasiin olii gad deemaa ooluun amma kaa. Viidiyoo waraabuudhaaf viidiyoo jechuudhaaf dhugaa dubbachuuf natti hin tolu. Kanaaf deebiin kiyyaa har'aa kana fakkaata gaafiin deebiin kee har'aa yaa leencatoo yaaruhi. Akkasii namni baay'inaan na gaafattanirree kana gaafii koo'ii sinii jedhaa hima carrashaati. Sirriitti si yoonaa ta'uu baatte sagaleen kee harree dhaga'amuu baate walii gad deemaa oola. Viidiyoo jechuun natti hin tolu. Kanaaf warra na jajjabeessitanii na wajjin jirtanii eebbifamaa ammas deebi'ee warri maatii sheerii laayikii naaf hin goone ta'e laayikii sheerii naaf godha na jajjabeessa na waliin taa'e na jajjabeessa abshir jabaadhuu hin danda'ama warri naan jettaniis guyyaa tokko nama maaragaan taa'ee nu hojjisiisee miliyoona nu galchu haa ta'u dhugaa dubbachuu fi ofitti amanamummaa yoo qabaatte waan xiqqoorraa kaatee waan guddaa geessa jechuudha. Tokkoffaa ofitti amanamummaa qabaatutti. Gaafa ofitti amanamummaa qabaatte jecha namaatiin si maalaan jedhu namni tokko lama har'a yoo si ilaale kan boru namni miliyoona si ilaalu ta'a waan ta'eef duubatti hin deebiin namaaf jettee gadi jedhanii gola hambaa jirta waan ta'eef jabaatan faaraa ta'e hojjedhu. Tokko yoo si dide tokkoon hin ba'a waan ta'eef nuti jechuudha nama digirii baratee koo nuti kutaa tokko lama yoo baranne dhumne haala nama digirii baratee waan hunda beeku tokkoffaa nama obsa qabu nama obsaan yeroo biyya jiru dhugaa dubbachuu fi nama amma kana obsa qabu miti biyya ormaa obsa si barsiisa jireenya mataa keerree si barsiisa of taatee akka hojjettu kana si barsiisa tokkoffaa yeroo biyya jirtu maatii keera jirta waan ta'eef humtuu maatii fakkaatu garuu gaafa biyyaa baate waan baay'ee sitti dhaga'ama gaafa maatii kee yaadatte. Gaafa waan baay'ee yaadatu jira. Kanaaf obsa yoo qabaatte gola jirtu keessattuu rakkoo tokko yoo sitti baay'ate tokkoffaa rabbii kee kadhachuu amantii qabdu kadhachuuti cimi hojjedhu duubatti hin deebiinii fi tanaa gaafiin keessanumaa yaa ta'u tokkuma isin deebisuuf fi kun nama hundaaf waan gaafii ta'eefi jechuudha. Kan itti aanu amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii asumaanii galatooma warra laayikii sheer gochuu dandeessanii sheer godhaa laayikii godhaa na jajjabeessa waliin haa taanu wal bira yaa dhaabbannu harka walaa qabannu sun jechuun jaaladha. Ammaaf xiqqoo bahee gaafa immoo amma ragaa walitti taasifnee wajjin dabarsinu nu haa godhuu har'aa fi asuma irratti xumuramaa gaaffiin keenyas kanuma jechuudha. Baay'ee saasa'uu waan hin barbaanneef. Assalamu alaikum. Tiga hari sini kata. Bye bye.